Ashama hordoftoota maatii Kiingii caalaa hundi keessan akkam fayyaa keessanii galata isaa isaaf haa kadhatu gara nagaa guutii hadha viidiyoo tokko qabadhee dhufee jira. Akkuma yeroo darbee viidiyoo tokko isin dhiyeesse jechuudha. Nagaa gaafatanii gaaffii keessaniif deebiin isinii qabadhee dhufe jechuudha. Ijoolleen durbaa jechuudha. Intalli tokko mucaa dhiiraa eessa isaa jaallatti? Maal isaa jaallatti? Qaama isaa keessaa maal jaallatti? Amala isaa keessaa maal jaallatti? Wantoota jedhu qabxii torban tokko yookaanis immoo qaama torbanii fi qaama torban tokko isinii qabadhee dhufee jira. Namoonni amma kanatti chaanaalii keenyaatti dhuftan Caalaan jedhama. Chaanaalii kanaaf haaraa tanan please subscribe godhaa. Maatii keenyatti ammoo dabalamaan jedhaa. Sana malees namoonni amma na ilaalaa jirtan jechuudha. Please jalqaba laayikii godhaa. Viidiyoo kana laayikii akka gootan sin gaafadha jechuudha. Hadda maalinni saalfiin qabu. Namoonni biyya kana karaa irratti fincaa'aa karaa irratti aguurra osoo karaa irratti nyaatanii saalfidha jedhanii amanu waan ta'eef hundaafuu saalfiin qabu waan saalfiin qabnedha jechuudha. Viidiyoo kana gadhuma ilaalaa. Maalin durbi tokko maa eessa isaa jaallatti dhiirata? Durbi tokko jaalalli isaa eessa isaa jaallattiitu jaallatti? Ilma dhiiraa eessa jaallattiitu isa gaafatti jaalala yookaanis immoo isarraa qabamti jaalala isa jedhu. Qabxii torban tokko yookaanis immoo qaama torban tokko qabadhee dhufee jira. Qaama dhiiraa keessaa eessa ishiin akka jaallattu jechuudha. Kanaaf kallattumaan viidichatti haa deemu laayikii gochuu keessan garuu hin daganne jedheetan yaada. Qabxii torban kana keessaa immoo torbanii hanga torba gadin deema jechuudha. Torba 6-5-4 jedhee akkasitti gadi isin akka deema jechuudha. Kanaaf hanga dhumaan hordofaa. Dhiirri tokko qabxii torbaffaa kan ta'aa jiru jechuudha. Istaayilii isaa yookaanis immoo aaktii inni agarsiisu jechuudha. Aaktii inni agarsiisu jechuun fakkeenyaaf yogguu nyaatu, yogguu kolfu, yogguu boohu, yogguu deemu, yogguu taa'u, yogguu taphatu, yogguu sirbu. Sana malees yogguu nama san istaayilii inni agarsiisu jechuudha. Yookaanis immoo yogguu jinjanaas ta'uu danda'a, yogguu xaqasu waan akkasiiti. Achi keessa namni tokko jechuudha. Fakkeenyaaf dubartii shamarran tokko jechuudha. Tapha jaallatti yoo ta'e dhiira tapha jaallatu akkaataa inni itti rukutu, akkaataa inni itti fiigu maal jaallatteeti isa jaallachuu dandeessi jechuudha. Inni jaaffaa fi inni itti aanu immoo dubartiin tokko dhiira eessa jaallatti? Maal isaatu itti toleeti? Kan jaalalaan qabamtu maal isaatu itti toleeti? Kan isa gaafattu yaadama. Isa jedhu inni jaaffaan jechuudha. Rifeensi isaati. Akkuma beekamu ijoolleen shamarranii hedduun isaanii rifeensi ilma dhiiraatu haala itti inni itti muratu, haala itti inni itti rifeensa isaa sirreeffatu, haala inni itti jiramiti itti qaqqabatu, wantoota adda addaa dibee miidhagfatu jechuudha. Haala isaanii isa jaallataniitu isa gaafachuu danda'an jechuudha. Shamarran hedduun isaanii akkuma beekamu jechuudha. Rifeensi dhiiraa isaan jaallatan osoo luuccaa ta'ee filatu fi qicicaan jaallatanii qicicaan beektu miti. Rifeensi dhiiraa tokko isaan jaallachuu danda'u jechuudha. Otoo qicicaa ta'uu baate baay'ee itti tola, baay'ee gammaduuni. Baay'ee rifeensa qicicaan jaallatan. Kanaaf qicicaa dhiirri qicicaa jechuudha. Rifeensa tolfadhu qicicummaa isaatiin illee akka calaqqisu, akka bareedu, akka lallaafu waan akkasii gochuu dandeessa jechuudha. Kanaaf inni jaaffaadha jechuudha. Ijoolleen shamarranii ilma dhiiraa kan jaallatan rifeensa isaaniitiin jechuudha. Inni shanaffaa fi inni itti aanu durbi tokko dhiira maal isaa jaallatti? Eessa isaa jaallatti? Akkamitti jaalalli eessa isaa irraa qabeetu jaallatti isa jedhu inni shanaffaan jechuudha. Guddina isaati. Hundi keenya akkuma beeknu hundi keenya muraasa hin jennu hundi keenya jedheetiin amana jechuudha. Ijoolleen shamarranii tokko dhiira isaanii guddaa ta'e, isaanii ol ta'e, qaaman isaan ol ta'e jaallatu. Kuni waliigala amansiisaa fi kan beekamedha jechuudha. Maaliif ijoolleen shamarranii hedduun isaanii dhiira xiqqishuu hin tuffatu. Otoo qaaman isaanii ol ta'e jechuun yogguu dhungata akkasitti ol ilaalanii akkasii osoo dhiira qaama guddaa ta'e qabaatee jaallatu akkasis jaallata jedheetan yaada. Dhiira isaanii gadi hin jaallatan. Tokko darbee wanta akkasii yoo jiraate malee jechuudha. Hedduun isaanii jechuudha. Dhiira isaanii guddaa qaaman guddaa ta'e jechuudha. Qaaman isaanii ol ta'e umriidhanis isaanii ol ta'e jaallatu. Kuni duubuma keenya kan dhufedha. Abbootii hayyootii maali keenya keessaa duubuma kan dhufedha jechuudha. Ammas shamarran hedduun isaanii jechuudha. Qaama dhiiraa guddaa ta'e jaallatu. Kan isaanii ol ta'e jaallatu. Yogguu dhungatu akkasitti kan gajjedhee dhungatu, yogguu nagaa gaafatu akkasitti gajjedhee gaafatu jaallatu jechuudha. Kanaaf inni shanaffaadha. Yookaanis immoo inni itti shanaffaan kun jechuudha.
namoonni hundi keenya beekna jedheetan yaada. Inni afuraffaa fi inni itti aanu immoo chastii yookaanis irree chastiis jaallatu dhiira chastii guddaa qabu yookaanis immoo maal jedhama kun chastii fi irree guddaa qabu jaallatu baay'ee baay'ee qaba jechuudha. Jaalala dhiiraa shamarran tokko dhiira tokko jaallachuu irratti chastii isaa laalu kana isaa laalu guddaa ni ta'e jechuudha ni jaallatuni. Garuu murtee isaas ta'uu baatu shamarran hedduun isaanii jechuudha dhiirri isaan jaallatan jechuudha. Ilmi dhiiraa isaan jaallatan sun osoo chastii guddaa qabaatee osoo irree guddaa qabaatee baay'ee hawwuuni baay'ee jaallatu baay'ee itti dhiyaatu baay'ee janajjanuudhaafis baay'ee hawwu jechuudha. Kanaaf namoonni dhiironni ijoolleen dhiiraa hedduun isaanii jiimii kaasuu ispoortii adda addaa hojjetu chastii akka isaa baasaniif jechuudha. Sana malees immoo irree isaanii akka guddifataniif jechuudha baay'ee hojjetu jechuudha. Kanaaf ijoolleen shamarranii chastii dhiiraa jaallachuu irratti yookaanis immoo dhiiraa maal jedhama kuni dirati oromoffanii amaariffanii kanaafuu chastii fi kana guddaa qabu baay'ee filatuuni baay'ee jaallatuuni baay'ee iddoo qabaatuuf jechuudha. Inni sadaffaa fi inni itti aanu immoo maal inni amala isaati. Amala dhiira tokko jechuudha. Fakkeenyaaf dhiirri sun intala sana haala itti qabachuu danda'u tilmaamteetu jechuudha. Fakkeenyaaf amala nama isaanii akkami amali fakkeenyaaf nama tokko dhiirri tokko jechuudha hin qaama'aa hin xuuxaa hin dhugaa amala adda addaa agarsiisan miti amala fokkuu yoo qabaate dhuunsuun jechuudha hin jaallatanii amala bareedaa amala funduratti intala sanas yookiin ishee sana yoo jaallate haala ittiin funduratti jireenya isaanii wajjin gaggeessuu danda'an yookaanis immoo haala ittiin jalalaan wal qabachuu danda'an amala akkamii qaba namni kun hin xuuxamoo hin qama'amoo hin maal godhamoo jaalala funduratti immoo jaalala keenyaaf murteessaadhamoo waan akkasii hadhaa shamarran tokko bira dhaqee boorummoo shamarran biraa bira dhaqamoo hadha qaama kiyya yookaanis immoo wanti na barbaaduuf narraa fudhatee sana booda immoo nagatee deemamoo jettee wanta kana murteessite jechuudha. Nama sana ni jaallata wanti inni godhu yookaanis immoo wanta fuula isaarraa calaqqisu akkasumas baagiraawundi isaa aarii fi yookaanis immoo bareedaa tanan amala isaa laaltee jaallattiin jechuudha. Inni lammaffaa fi inni guddaan shamarran tokko dhiira tokko jaallachuuf iddoo kennituuf immoo maalinni saalqunnamtii danda'u isaati yookaanis immoo saalqunnamtii ishee gammachiisuu fi isas gammachiisu yoo godheedha ta'e jechuudha. Yoo danda'a ta'e isa jaallata jechuudha. Kana jechuun saalfiin qabu jaalala keessatti iddoo guddaa kan qabu yookaanis immoo jaalala nama wal jaallatu lama jidduutti iddoo guddaa kan qabu saalqunnamtiin iddoo guddaa qaba yookaanis immoo jaalala keessatti saalqunnamtiin iddoo guddaa qaba. Dubartiin tokko wanta warqii caalaa jechuudha. Wanta qaalii caalaa wanta qaalii jala osoo dhiira sana kennaa kenni jedhameeti jechuudha. Qaama ishee dabarsitee kennuudha jechuudha. Kanaaf qaama ishee dabarsitee kennitu sanatti jechuudha. Dhiira ishee gammachiisu yookaanis immoo fedhii ishee guutuu danda'u sana malees immoo fedhii isaa guuttachuu danda'u jechuudha. Nama akkasii ni barbaadu baay'ee jaallatuuni dhiira akkasii baay'ee jaallatuuni dhiira wanta akkasiitti cimaa ta'e baay'ee jaallatuun jechuudha. Kanaaf dhiirri saalqunnamtii irratti cimaa ta'e dhiirri hojii danda'u jechuudha. Shamarran biratti baay'ee fudhatama qaba baay'ee fudhatama qaba jedha kana ani hin jenne indogongorre miti indogongorre kan nan beeka. Inni itti aanu fi inni tokkoffaanii fi inni sadarkaa qabu immoo ija dhiiraa baay'ee jaallatama. Ija dhiiraa jechuudha ijoolleen shamarranii baay'ee ija dhiiraa ni jaallatu. Fakkeenyaaf dubartiin tokko dhiira tokko yoo jaallatte jechuudha ija keessa laalti ija keessa yogguu haasoftus yogguu jiraamichi yogguu dhungoo ta'uu danda'a yogguu haasa'an ta'uu danda'a. Yogguu baay'ee jechuudha ija keessa laaluun yookaanis immoo ija dhiiraa laaluun baratamaadha. Kanaaf iji dhiiraa ijji isaa jechuudha baay'ee iddoo olaanaa fi iddoo guddaa qaba jechuudha. Kanaaf miti waan dogongora ta'an immoo dhiifama naa godhaasuma iji dhiiraa iddoo guddaa qaba. Sana malees immoo wantoonni ani jedhu kun
iddoo guddaa qabu jechuudha jaalala shamarran tokko dhiira jaallachuu jidduutti jechuudha iddoo guddaa qabu. Kanaaf kana fakkaata viidiyoon addaaf qabadhe kana fakkaata. Viidiyoo xanumaan walitti deebinuutti nagannaaf tura. Yoo isinitti dabalee yoo jaallattan share godhaa sana malees laayikii godhaa. Yaada gaaffii qeeqa qabdan koomenti jalnaaf faa. Viidiyoo xanumaan walitti deebinuutti nagannaaf tura. Bye bye.